Sunna warri akkuma wanta boonii wajjin mana tokkotti galaa turanii ajandaa argatanii gaa baqa followers barbaacha TikTok kanarraa akka waan boontu wajjin mana tokkotti galaa turanii xabaqaareeffaa ta'anii followers guddifachuudhaaf dubbatanii dhaabbachuu qabu. Seerri illee immoo gaafachuu qaba. Bakka namoonni keessa beenna joozii wajjin akkas miti maaloodha isaan akkas turan jedhan suni ba'anii yaada isaanii waajjira poolisii qabee qorachuu qaba baay'ee. Dhugaa dubbachuudhaaf waajjirri poolisii namoota akkasii kana qabee qorachuu qaba. Si yeroo tokko yeroo baay'ee si hordofaan ture tokkichoo si jalli ta'e si hordofaan ture mucaan kun maal dubbata laata si hordofaa ture jechuudha. Itti deebitee yeroo lolaa turte si argeera. Dookter eenyu kan jedhan sana fa'aa yeroo lolaa turte si dhaggeeffataan ture. Ta'uu kan qabu kanadha jechuudha. Ta'uu kan qabu kanadha bakka amma wal beekuu waan kan biraa dhugaa dubbachuun garuu waan kan biraadha sii galee. Goddanyinnati waan kan biraa dhugaa dubbachuun garuu waan kan biraadha. Gaafa namni tokko doggoru itti deebitee loluu danda'u sirraadha oromummaatu isa kana. Na yaadadha ani amma namni keenya ajandaa barbaada siin jedheera sii galee. Namni keenya gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'u mucaa tokkotu na yaadadha hiriyaa koodha. Ganama isaa Hacaaluun feerroo hatte Hacaaluun makiinaa bitamee fi Hacaaluun mootummaa deeggarti maal jedhee poosata oole. Galgala Hacaaluun duunaan kan jalqaba goota koo jedhee poostii godhe mucaa sanadha beektaa. Kaza nan bilbileefi. Afaanuma ganamatti akka jetteen galgala gaafati goota koo jettee dubbattu sittiin qaane. Bakka du'eera miti mucaan kun hin deebisnu miti ejjennoo ma keessa jammaraa sana illee qabachuutu sirra ture hin jedheen dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif kan booniis akkas ta'e sii galee. Namootumta mataa baqaareeffaa ta'aa jiran kun immoo kaleessa gaddas immoo kanamaa boonii nu taasaa ture isaan mataa isaaniidha. Sii galee. Dhugaa mucaa kana awwaaluudhaaf wanti meeqa wanta deemamaa jiru kun naan taane keessumaa immoo qaanii lammaffaa. Waan tokkoon si gaafachuu barbaada. Ogummaa keessa sababan beekuu fi asirratti yoon hundoo godhare nu sirreessuu dandeessu. Yeroo baay'ee itti fayyadama sooshaal miidiyaa kanallee namoota daandii nama qajeelchan keessaati tokkodha. Dinqisiifataa kee akkan ta'e hin beektaa. Amma ammaatti tokko wanti kirri nu hedhee amma ammaatti waajjirri poolisii yoo xinnaatee kunoo torbee guuttee irra darbuuf iyyuu jedha. Bilbila shan kan boonii harka nama dhuunfaa jira. Poolisiin to'annaa seeraa jala oolchuu didee amma ammaatti dhugaa dubbachuuf namni illee gaaffii isaanii kana gaafataa jiru. Isa kana irratti waajjirri poolisii yookaan poolisiin naqee qaama sana qoratee to'annaa seeraa jala oolchuu hin qabu ture. Maatiin already dhufanii himachuu hin danda'anii himati booddee banama garuu bilbila sana irra marrajaa guddaa jira. Poolisiin dirqaman qabu bilbila sana to'annaa seeraa jala oolchuu maaliif gaafa namni of ajjeesu argaa irraa amma millaachi tokkollee ni isani guutu si caalaan beeku millaachi mana sana keessatti ni isani maatiin himatu adhiisu namoota naannoo sana jiran illee to'annaa seeraa jala oolchee afgaaffii godhee fi maaltu ture akkami jedhee gaafata ture. Garuu amma irraatti wanti kun hin taane bilbilli shanan sun illee amma ammaatti harka nama dhuunfaa jira. Kana irratti maa jettan? Abbisu baga gaaffii kana fidde. Kana irratti akkam seete amma poolisiin mul'atan argu. Poolisiin raajii miti mul'ata hin argu. Nama silkiin kun harka jiru mul'atan argu. Lafa silkiin kun jiru mul'atan argu. Maal ta'utti irra raata? Gareen faallaa jara warra dhugaa dhoksuuf deemanii kana gareen tokko uumame. Bilbila guutuu asumaan ergiteenyaa 100% wanti hin ta'e sitti immoo bilbila sana argeera. Poolisiin argee dhiise yoo jiraate dogoggoraadhaa garuu kan hin jedhu poolisiin tokko yoo argee dhiise iyyuu poolisii kan biraatti immoo waajjira poolisii kan biraatti immoo deemtanii gareen tokko uumamtanii amalakkattanii ilaa maaliifitu silkiin kun hin fuudhamne silkii kanarraa waan baay'ee turraa dileetii ta'e online ishee jala nu shakkina waan ta'eef jedhamee qaamni dhaqee amalakkatu qaamni odeeffannoo kennu jiraachuu danda'a. Poolisiin hundi wal qixxee miti baasee asirratti wanti hubachuu qabdu anammaa to'ataa tiraafikaadha mootoranyaan. Mootoranyaan hundumtuu guutuu ta'uu hin danda'u. Guutuun guutuudha mootoranyaan tokko isa tokkodha tiraafikaan tokko isa tokkodha sii galee namni wal qixxee miti. Asumaan sisirreeffadha guutuu koo laanneerraa itti gaafatamaa qorannoo yakkaa burcuqqoo kan ta'an obbo Sintaayyoo Ayyaalee namni qaamaan deemee bilbilaanii namoonni dhugaa dubbachuuf dhiibbaa uumanii itti manii jennaan maatii keessaa ganaa namni dhufee himata banuu gaafataa nuun jedhan. Asumaan sitti muddan. Adeemsa seeraa hin qaba gaafa namni tokko duube ta'a adeemsa seeraa qaba. Amma bari waan si dhibu kun waan salphaa ture baay'ee. Hamma dhaqanii jaartii laayivii gashanii gargaarsa kadhadhaa ittiin jedhanii maaliif jaartii ol fidanii seeraan akka isheen himattu hin deeggarre. Sii galeeraa laa kun amma waan zeer simple yookiin obbolaasee keessaa yookiin jaartiin kun dhuftee himata bandee ilaa waan akkasiin immoo shakka bakka akkasiin shakka jedhee utuu namni tokko yaada kennee dhaqanii qabuu danda'u. Booris hinafu baay'ee. Anyways, poolisiin utuu dhiisee iyyuu baay'ee lubbuun namaa dhugaan namaa hin dhiisu. Awwaa tokko sitti maa jala mure. Kana beekuu danda'u nurraata. Amantaa qabna. Akka amantaa keenyaatti jechuudha.
waaqayyoyyuu hin dhiisu utuu namni dhiise utuu poolisiin dhiise utuu warri beekamtii qabna jedhan kun dhiisanii sii galee anamma kan naasoo barbaade poolisoon achirratti poolisiin argee dhiise yoo jiraate qaanii guddaadha dhiisuun irra hin turre garuu immoo adeemsa seeraa kutaa qorannaa kana ga'an tiraafikadha adeemsa seeraa kutaa qorannaa kana amma kanatti gadi fageenyaa yoo wallaale iyyuu garuu kan hin shakku himataan jiraachuu qaba. Himataan kun immoo amma mucaan abbaan manaa nan qubsadhe deemee jira jettanii maatiin mucaan nanne himataan amma hin jirretti immoo dhaqanii bilbila kana to'achuu dhiisuullee danda'u garuu himataan dhaquu qabaa jaartii sana deeggiranii kottoo himadhu mucaa keedha waan ta'eef yaada keessan kennaa jedhanii jaartii geessuun tokko garuu ammatti kan ta'uu qabu kunoo laasuma damma kaafte kana jaartii kanallee deeggiree ol fiduudha malee miidiyaa irratti ba'anii booniin akka itti duute malee akkamitti abaluun sobaa abaluu haadha isaa godhu abaluu akkasii abaluu maaloodha jedhanii xeebuun dhaabbachuu danda'u turaraata. Gareen tokko argaan jira garee wayii tokko ijaarameera garee dhumti xabaqaa joozii ta'e akka wanta jooziitoof jechuudhaaf haa ta'u ana ayidoonnoo naan galle anamma joozii wal argees hin beeku takkaas hin beeku nan garuu dhiyaatee mucaan sun gaaffii seerrirraa barbaadu deebii kennuu qaba kan jedhutti nama narraa waan hafee anama mucaa kanarraa jibbas hin qabu walis hin beennu baasee. Booniin immoo duuteetti jedhee immoo dhugaa ishee dhossuufis haasa'uun irra hin jiraatu waaqayyootu nama nu gaafata sila ta'eef jechuudha. Kanaaf isin warri miidiyaa kana irratanii ani yeroo baay'ee viidiyoo akkasii hojjechuu hin danda'u hojii koon ittiin hojjedha tiktaakii kanaanii isin warri dhugaa jiru dubbattan garuu maal gochuu sirra raatati dhugaa mucaa ba'uudhaaf xabaqaa nama lubbuun jiru ta'uun hin barbaachisu xabaqaa nama lubbuun jiru ta'uu dhiifne dhugaa barbaaduudha maaliif viidiyoon badee maali yoo dileetii godhee bilbilli sun eenyu harkaraa maaliif fuudhuun barbaachise paaswaardii isaa eenyu beekaa guyyaa gaafa sana ammoo viidiyoo sana poosti gootee ammam turte viidiyoo sana poosti gootee amma isheen daqiiqaa isheen turte sana tarii mucaan kun dhufinnaa yookiin immoo goddanyaa isaanitti erginnaa jettee eegaa akka isheen turte itti hawwaqala akka poolisii tokkottan akkas ta'e yaada daqiiqaa baay'eedha kan isheen turte amma tokko BBC irratti yaadi kennamaa ture tokko baay'ee yaada qaaniidha sii galee. Maaliif mucaan kun yeroo garaagaraa baatee boossee viidiyoo yoo hojjettee gadhiisaa turte utuu isheen boossee viidiyoo gadhiisaa jireenya gaarii walii galteedhaan jiraachaa turte anaan boossee maaliif viidiyoo gadhiisti ilaalamuu danda'u turaraata sii galee waajjirri poolisii ganaa hojii baay'eetu isa eeggatanna kanaaf wanti dubbachuu barbaade adaraa warri miidiyaa kanarraa nama jirutti of jajuuf beekamtii argachuuf nu beekamtii qabna jettanii keessumaa abbaa aangootti warra sittan baalasiltaanii abaluun ofirkaa qaba jettanii warra asoftan abaluttan si qadda jedhanii warri dubbatan ani beekamtiin qabaa abaluu wajjin goddanyaadha jedhanii akka barbaadan warri miidiyaa kanarraa xeebuu barbaadan beekamtiiti nama biratti qabdu gaaf tokko salphina si hoshuu hin danda'u dhugaa dubbadhu beekamtii argadhu waa'ee boonii kadir martuu haa dubbatu kadir martuu duwwaadha otoo dhiisanii gaariidha dhugaan siin jedhaan waa'ee boonii dhugaa kan dubbate ammarraatti kadir martuu duwwaadha kanaaf miidiyaa irratti beekamti ani waa tokko duwwaan postii godhee ture baasee feesbuukii korratti waa'ee boontuu irratti maal duwwaan barreessee ture beekamtiin beekumsa hin qabne rakkisaadha. Kan nu jeeqaa jiru beekamtii beekumsa hin qabnedha. Kan nu jeeqaa jiru beekamtii beekumsa hin qabne. Zimmettee dubartoonni bakka barbaadde yaatee dhuftee feesbuukii kanarraa waa meeqa nutti argisiistee uffata istaayilii meeqa nutti argisiistee fooloowersii horattee har'a booniin akkeetti duute akka taate nuun jechuu barbaadde. Inni dhiiraallee akka kana. Doktara baluu jedhe Profeesara baluu jedhe achi abbaa haasaan naasoo haasaa mucaa baarandaatti guddate tokkooti haasaa nama gadi bu'aadha. Ani akkatti namni ilaalaa jiru naan gallinna. Kanaaf kan ta'uu qabu shamarreen keenya kan miidhamte keessumaa shamarreen immoo falma fuunfi qaba. Warra amma mucaa kana miti bar shamarreen baay'een of ajjeesuudhaaf yeroo isaan posti godhaa turan agarteetta. Amma mucaa ishee duute bakka dhabneerra. Garuu shamarreen hafan sappoorti gochuun shamarreen hafan bira dhaabbachuun shamarreen hafan deeggaruun shamarreen hafaniif abukaatoo ta'uu barbaachisa malee dhiiraaf abukaatoo ta'u miti. Dubartoonni baay'een dhiiraaf abukaatoo ta'aa jiru nu of dandeenya dhiisaa. Shamarreen isee gaadaa keessa ooltu ishee cokko namaa jirtu ishee kabalamtee mana keessatti dhiifamtee dhaqamee dhiirri dubartii biraa wajjin jiraachaa jiru falmuutu dirqama nu baasa. Kanuma nu baasa jechuudha. Kanaaf warri dhiiraa ona jibbe naa jibbu malee shamarreen warra dhiiraaf abukaatoo ta'uu na dhaabbatu. Dhiirris layyuu of danda'aadha. Shamarreniif garuu dhaabbaddaa. Lubbuun shamarranii lubbuun daa'imanii badaa jiru kun yeroo hundumaa rip ajandaa uummanni tiktookii kanarraa haasaa ooluu ta'e baran keenya. Amaaraa kamtu of ajjeese naa'imaa. Takkaa takkitee nama beekamaa amaaraa keessa of ajjeese agartanii beektu joo. Yallam jiru bar. Keenyoo numatu akka of ajjeesnu goonee deebisnee immoo ajandaa walii ta'an.
namoota mucaa sana barbaadanidha moo baay'ee namoonni har'a waa'ee boonii falman namoota kaleessumayyuu jireenya isaanii kara kamiin boontuu dhabamsiisee kara kamiin gaa'ela isaanii dhiigee mucaa sanatti darbuu danda'a warra jedhanii yaadanidha. Dhiirri baay'ee jira. Isa duwwaa miti dhiirri amma maaliif akka isaan akkasitti yaadan naan galle kanaaf namoonni kun sirrachuudha qabani. Kana duwwaa miti waajjirri poolisii hojii guddaatu si eeggata. Isin immoo garee faallaa tokko hundeessuun dirqama. Gareen naqee waajjira poolisii falmu. Sii galeera. Isa kana obboleessi har'aaf bor keessa addanan ga'a. Inni kun xumurameera. Garuu maaltu jira guutuuko chaalenjiitu jira beektaa chaalenjii akkasii jira. Amma nuuni asirraa kan inni akkasii yaarru hojii mataa keenyaa qabna. Boontu karaa feesbuukii gabba'ee gocha kana gochaarra. Nuun immoo maal jechaarra amma ta'uu hin qabu.